namoota rakkoo qibaatii yookiin dibata rifeensaa keessattuyyuu jechuudha haalaan bitachuu qarshiis tahee suupermaarkeetii yookiin saadaliyaa adda addaa deemanii bitachuun itti hin danda'amnee fi karaa salphaa ta'eef qarshii kennan qusatuun yeroo baay'ee akkuma baratame dibata rifeensaa kana hedduu fayyadamtanii waggaa 5 deema jechuudha kan addaan kutee dhaabee ture haa ta'u malee anis nama hojiiti sababa hojiitiif jecha rifeensi kiyya garmalee jechuudha miidhamee akkasuma ammoo tuyyuu quban qabu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu isiniin jedha. Akkuma argitan kana jechuu har'a kan qopheeffannu wantoota nu biratti argamanii fi keessattuu namni biyya jirtan karaa salphaa fi akka salphaatti argamudha. Yoo qurunfudiilleen qaalii taate akkasuma immoo niskaaffeen xiqqoo qaalii ta'uu danda'a. Haa ta'u malee niskaaffee sadarkaan isaa gadaan forjidii qopheessuu ni dandeettanii akkuma sitti argitan qullubbii fi dhiifama qurunfudii fi baala foonii yookiin ammoo tuyyuu roozmeerii erga qopheeffannee jenne niskaaffaa maankaa tokko baafannaa jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa niskaaffaa yookiin bunni akkuma beeytanii faayidaa guddaa rifeensa keenya akka kennuu fi akkasuma ammoo tuyyuu rifeensi keenya daddafee akka arriif hin saaxilamne yookiin dullummaa umrii malee akka nutti hin dhufne ittisaa jechuudha. Kana qofa osoo hin tahin kalarii yookiin ammoo bifni rifeensa keenya akka bareeduu fi hedduu akka miidhagu nu gargaara. Itti aansuun buna faafrikaatti tumame kan manatti tumame osoo hin tahin buna faafrikaatti tumame maankaa sukkaaraa tokko kan hin guunne jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa niskaaffeen maankaa nyaataa guddaa tokko bunni ammoo tuyyuu bunni tumamaan kamanaa osoo hin tahin kan faafrikaatti tumame maankaa sukkaaraa xiqqaa tokko achi booda zayitiin kookinaatii kun ni beeka foolii hamaa qaba namni isa fayyadamu hedduu jechuudha. Manni isaallee akkanuma akkana dhayaa garmalee miicci haga barbaade qulqulleessuu fi qulqullina dhaboo doon ta'in fooliin isaan badu garuu kanneen waliin yoo fayyadamne foolii tokkollee kan hin qabnee fi hedduu kan namatti tolu zayitii kookinaatii hanga maangaa 3 akkasuma ammoo tuyyuu zayitii zayituunaa baay'ee sammuu keenyaafis tahee bowwoo mataa nurraa hir'isuuf illee rifeensi keenya akka dheeratuu fi akka hiddi isaa jabaatu akkasuma immoo faayidaa guddaa kan qabuu fi quraana keessa illee kan jirudha. San qofa osoo hin ta'in zayitiin kookinaatii gogaan rifeensa keenya akka forforii irraa qulqullaa'uu fi baay'ee rifeensi keenya buqqeen isaa qulqullaa'ee akka qilleensa argatuu fi akka dafee saffisaan dheeratuu fi akka caccabullee irraa hir'atu nu gargaara. Isa qofa osoo hin tahin rifeensa yeroo dheeraa gara duubaa isin jalaa deeme adeemsa keessa akka isiniif deebi'u isiniif taasisa. Kana jennaan baatii 2-3 keessatti na deebi'a jettanii akka hin aarre booddeessanii erga kanneen walitti naqnee waliin dhoofnaa jechuudha. Hubadhaa sirriitti zayitii kana yeroo dheeraa baatii 3-4 ka taa'u hojjechuu osoo hin tahin yoo xiqqaatee jedhe ka 7 tokko ka 15 tokko ka 6 tokko yoo hojjannee jenne nuuf gahaadha. Maaliif jennaan mana keenya keessatti xiqqeessinee walitti dabalama fayyadamuu dandeenya. Akkaataan fayyadama isaa hanga dhumaatitti namni viidiyoo kana ilaaltanii jettanii kan isinii galuu fi daa'imaa fi namni guddaan xiqqoo akkaataan fayyadama garaagarummaa qaba. Zayitii kamiyyuu tahee yookiin qibaatii dibata mana keenya keessatti dibannu kamiyyuu tahee akkaataan dibannaa garaagarummaa tokko kan qabuu fi akkasuma immoo daa'imaa fi namni guddaan sa'aatii fi guyyaan adda addaa jechuudha. Isallee isinitti hima namni daa'ima qabdanii fi yookiin ijoollee mana keessaa qabdanis ta'ee akkasuma immoo namni keessattuu shamarran keenya mana madaamii jirtan kana gootanii dibachuun salphaadha. Tokkoffaa irratti qarshii keessan isiniif qusataa qibaatiin kookinaatii akkuma beektan baay'ee gatiin isaa gadi bu'aadha jechuudha. Erga isa kana waliin maknee jenne akkuma sitti argaa jirtan kana baala foonii yookiin ammoo ikiliil jabal biyya arabaatitti ikiliil jabal jedhama. Roozmeerii kana jiidhaa isaa irraa qaqanaxxasnee hidda hojii yookiin muka isaa wajjin osoo hin tahin baala isaa qofa irraa kukkurnee itti goonaa jechuun maankaa tokko isaa maankaa tokko isallee inni xaazaja yookiin ammoo jiidhaa tahuu qaba. Kana jechuun jiidhaa har'a maasaa irraa murame osoo hin tahin kama jechuun mana keenyallee torban ga'uu danda'a guyyaa 10 firiijii keessa ga'uu danda'a haala gogneen jechuudha. Gogaa caalaa jiidhatuyyuu bareeda yoo ammoo jiidhaa dabdanii jettan gogaallee ni taha isiniin jechuu barbaade. Maaliif jennaan sharxii adda addaa isinii dheeressuu fi sharxii hin danda'amne isinirra kaa'u waan hin barbaannee fi haala argitan kanaan eega walitti maktanii jettanii bishaan ho'aa keessatti yookiin horka keessatti akka nuuf ho'u goonaa jechuu hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Zayitii kana torbee tokkoofis tahee ji'a tokkoof yogguu taa'u kana burcuqqoo yookiin ammoo meeshaan itti buusnu xaarmusii gizaaza yookiin ammoo burcuqqoo irraa kan oomishame yookiin kalaqame tahuu qaba isiniin jedha. Maaliif jennaan laastikii akka aayilaandii namootiin tokko laastikii qibaatiin keessaa dhume waan akkasiitti buusanii inni sun akka hin taanee fi fayyaa keenyaafis tahee faayidaa
rifeensa keenya fillee akka hin kennine irra caalaa miidhaa akka nurra geessu akka hubattanillee abdiin qaba isiniin jedha. Yoo muun danda'amne guutumaan guututti saanii migizaazaa keessatti hojjenne yookiin saanii shaklaa yookiin saanii burcuqoo keessatti hojjenne kanatti dhiisuu dandeenya jechuudha. Yoo waan itti naqannu hin arganne kanaaf warrootiin faranjootaa fi warrootiin arabdoota maxbashaa irra kaayanii haala kanaan fooxaa yookiin istiraachoo cabsanii bishaan sanirra kaanii istiraachoon ho'aan suni akka zayitii kana ho'isu yeroo baay'ee kan hojjetanidha. Haala kanaanis fayyadamuu dandeettan. Haala kanaan osoo hin tahin haala gidee keenya akkuma jiru biyya keenyatti bishaan danfistanii distii biraa keessa keettanii saanii kana immoo distii san keessa keettanii haala saniillee zayiticha kana ho'isuu ni dandeettan. Kana jechuun ho'a malee kallattiidhaan ibidda akka hin arganneefi yookiin ammoo tuyyuu ibiddi akka faayidaa nu jalaa hin balleessineefi isiniin jedhaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya haala kana fakkaatuu fi haala kana taheen zayitii bareedaa tahee fi rifeensa keenyaaf illee hedduu laaffisuu fi hedduu nuuf dheeressuu caccabanurraa ittisuu qarshii kennallee nuuf qusatudha. Haalaan daa'immanii fi namni guddaan garaagarummaan fayyadama isaanii tokkoffaa irratti namni guddaan guyyaa guutuu ofirraa oolchuu ni danda'a. Yoo barbaade ammoo galgala dibatee ittiin bulee ganama dhiqachuu ni danda'a. Daa'imman ammoo tuyyuu daqiiqaa 30 qofaaf yookiin ammoo sa'aatii tokko qofaaf osoo fayyadamte irra filatamaadha isiniin jedha. Sababni isaa sammuun isaanii baay'ee laafaa waan ta'eef akkasuma ammoo waan humna qabu ulfaatu keemikaala hin qabu sirriidha ni beeka. Zayitiin kun ammoo tuyyuu keemikaala uumamaatii fi meeshaalee ofii of keessaa uumama gugurdaa qaba waan ulfaatuu fi daa'imman kanaaf sammuun isaanis tahee akkasuma ammoo buqqeen isaanii waan hin dandeenye fi sa'aatii walakkaa yookiin ammoo sa'a tokko yoo akkam jabaatee jedhe dibnee maasaaja goonee irra dhiquu qabna jechuudha. Kanaaf mana keenya keessatti shaampoo kama qabdanii dirqama shaampoon kun tahuu qaba sun tahuu qaba saamunaa kana tahuu qaba san tahuu qaba osoo hin tahin kamana keessan keessa jiru kan dura fayyadamtan shartii tokkollee hin barbaachisu. Haala amma argitan kanaan shaashitti buusnee dhimbiimna. Viidiyoo yeroo hedduu waggaa 5 hojjedhee ture ni jira viidiyoolee akkanaa kan faayidaa gurguddaa qabanii akkasuma immoo namootiin hedduun jechuu isarraa kan eegalanii hojii sadarkaa guddaa haga bizineesaatitti jijjiiramanii ati maaliif dhifteenaa jechuu keessa waan hin oolle ani isinitti himee jira. Gaafa duraallee ofii kiyyaa fayyadamuu fi isinis akka fayyadamtanii fi akkasuma immoo tuyyuu anillee fayyadame waan ofii fayyadame kan akka isin fayyadamtan waan barbaadee fi inshallah ammallee jechuu taree yeroo akkanatti ofii kiyyaa mana kiyya keessatti fayyadamu isiniif gadhiisuu danda'a. Isin ammoo viidiyoo like share gochuudhaan haala kana fakkaatuun zayitii bareedaa erga baafannee jenne ka dura baafannee yoo jiraatee jedhee keessaa naquu osoo hin tahin haala asitti argaa jirtan kanaan qurunfudiin akka furfurii nutti hin taaneef illee rifeensa dheeressuu qofaaf ittisti waan ta'eef baakteeriyaa furfurii ajjeeftiif waan ta'eef laastikiin keenya sun qurunfudii qabaa jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya xaarmusiin laastikii osoo hin tahin xaarmusii yookiin meeshaan itti naqamu suni jechuudha. Achi booddee ammoo hordoftootaf kabajamtoota kiyya qurunfudii sanillee kan naqu osoo hin tahin qurunfudii haga firee 6 7 8 haga 9 illee itti naqnee zayitii kana waliin akka zafazzafamee kaayamu kaayuu ni dandeenya. Kana qofa osoo hin tahin qibaatolee akkasuma ammoo meeshaalee mana keessatti itti fayyadamtan qofa osoo hin tahin kan fuula keessan dibattan kan qaama keessaniif faayidaa qabu hedduu isaa namni barbaadanii jettan koomentii keessan qofa laalee isiniif deebisuu yookiin ammoo viidiyoo isiniif hojjechuu ni danda'a isiniin jedha. Sababni isaa jechuun murteessadha yaada keessan kennachuun. Kanaaf fedhii keessan irratti hundaa'uun yeroo hedduu jechuu namni keenya ka jaalatu piraankiidha. Piraankii ammoo tuyyuu ani haalaan hojjedhullee natti mijatu akkasuma ammoo tuyyuu hojiidhaaf natti hin tolle sammane jechuu namni waliin hojjedhullee piraankii hin jiru nama akkasitti hubannoo piraankii qabu hubannoo viidiyoo qabu waan hin qabneef yookiin ammoo hin jirree fi wantoota silaa laaldamu isin hawwitan sanii ani hin qabu waan ta'eef ammoo jechuu piraankii caalaa silaa wanni nama fayyadu wama gadhiisaa jirru kana waan ta'eef osoo laaltanii irraa fayyadamtanii viidiyoolee share gootanii yeroo keessanii illee akkasuma ammoo like gootanii isinis homaa hin miidhu. Xaarmusiin kun ammoo bakka maraa hin jira bakki inni dhabamee jiru birrilleen baay'ee guddaa miti tokkicha bitattanii mana keessa yoo ol kaa'attanii zayitii keessanitti tolfattanii ijoollee jala kaa'u osoo hin tahin bakka daa'imman hin argine namni ijoollee qabdanis tahee ijoollees yoo qabaachuu baatan namni maatii qabdan bakka namni hin geennetti akkana fayyadama horaa bulu.